Paartiin Ezemaa nageenya biyyaa kan boorisaa jiru paartii biyya bulchaa jiru jechuudhaan ibsa baaseen paartii badhaadhinaa qeeqeeti jira. Waraanni kaaba bahaa Tigraay waliigalteen mootummaa Eertiraa waliin gochuuf yaalee jalaa fashalaa'utu dhaga'ame. Baankiin Misooma Afrikaa baasii daandii xiyyaara Bishooftuutiif qarshii miliyoona 500 kenneeti jira. Kunneen hangafoota amma bal'ina walitti isin dabarsa. Ezemaan guyyaa irraa ibsa baaseen ibsa paartii badhaadhinaa dhiyeenya bahee balaaleffateeti jira. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa ibsi hagayya 2025 baasee ibsa dhugaarraa fagaatee fi propoogaandaaf tolfame jechuudhaan ibsa bahee ture qeeqeeti jira. Paartiin kun guyyaa irraatis hagayya 12 ibsa baaseen akka jedhutti nageenya biyyaa akka mirkanaa'u kan hin barbaanne paartii biyya bulchaa jiru tahuu ibse. Dhimma raawwii waliigaltee nagaya Pretoria akka hojiirra hin oolle kan taasise mootummaa biyya bulchaa jiru jechuudhaan komateeti jira. Kana malees ibsi mootummaa haala siyaasa diinagdee biyyaalessaa laalchisee bahee fi haalli qabatamaan jiru gaafa laalamu tuffii fi itti gaafatamummaa dhaba kan agarsiisu jechuudhaan ibsi paartii badhaadhinaa qeeqeeti jira. Paartiin badhaadhinaa ibsa torban dabre baaseen diinonni seenaa fi gantoonni keessa Itoophiyaa tasgabbii fuula haaraa fi qixoomi qabaasan. Ezemaan ammoo guyyaa irraa deebii kanneen paartiin badhaadhinaa maamilee Itoophiyaa fi hanqina paartiin biyya bulchuu waliigalticha hojii qabu tuffachuun waraana Tigraay xumuruu fi waliigaltee Pretoria mallatteessuu keessatti gahee inni qabu kaasuun ibseeti jira. Injifannoon wayyaanee irratti argame paartii badhaadhinaa qofa odoo hin taane tumsa lammiilee Itoophiyaa hundaan kan argame jechuudhaan Ezemaan waliigaltee barreeffame hojiirra hin oolle Tigraay fi naannoleen ollaa keessattis tasgabbiin dhabamuun haaromsamee akka uumamu taasiseeti jira jechuudhaan paartii badhaadhinaa qeeqeeti jira. Humnoonni waraana Tigraay Eertiraa waliin waliigaltee taasisuuf yaaliin godhan jalaa fashalaa'eera. Bal'ina isaa akka itti aanutti dhiyaata. Humnoonni waraanaa Tigraay Eertiraa waliin waliigaltee taasisuuf yaalan harkaa fashalaa'utu dhaga'ame. Gareen waraanaa TPLF fi kanneen garee bulchiinsa yeroo naannichaa mormaniin hoogganaman mootummaa Eertiraa wajjin waliigaluuf marii keessoo isaanii godhaniin wal dhabuu maddeen Tigraay shiree jiran ibsaniiti jiran. Waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay yeroo ammaan tana bakka lamatti cituun murni tokko bulchiinsa yeroo naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaatti hoogganamu murni tokko ammoo garee mootummaa Itoophiyaa morman kanneen Tigraay tasgabbii dhorkan jahaman Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalatti hoogganamu. Mootummaan Itoophiyaa eegaa jandaa galaana diimaa fi asaaf fudhachuuf karoora qabaachuu labse kaabatti diinota baay'ee horateeti jira. Haaluma kanaan wal dhabdee keessoo Itoophiyaatti uumame fayyadamuudhaan diinonni mootummaa Itoophiyaa gama kaabaa kanneen Isaayyaas Afwerqiitiin hoogganamu waraana Tigraay mootummaa Itoophiyaa mormu waliin waliigaltee taasisuun Itoophiyaa gooluuf qophiirra kan jiru ta'uutu dhaga'ame. Haaluma kanaan waraanni Tigraay morni Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu kumaatamaan lakkaa'amu keessa gareen gama kaaba ba'aa Tigraay shiree jiru mootummaa Eertiraa wajjin waliigaltee taasisuuf marii keessoo akkuma eeglaniin garicha keessaa mormii mudachuu maddeen keenya gabaasaniiti jiran. Akka gabaasa keessoo nu dhaqqabe ibsutti marii waraana Tigraay iizii gama kaaba ba'aa kanneen shiree jiru ajaja hoogganaa olaanaa gubbaa itti kennameen garee waraana TPLF fi kanneen daangaa lafa Eertiraa kiiloomeetira dhiyoo irratti argamu marii isaanii tan icciteessuudhaan waraana Eertiraa gama Shaambuukoo jiruun dippiloomaasii uumuu fi tarsiimoo waraanaa saganteessuun muuxannoo waraanichaa wal jijjiiruuf wal quunnamtii uumuuf kan mari'atan yoo ta'u gareen gartokkeen waraana kana keessaa waraanni Eertiraa waraana Tigraay wajjin hariiroo xurii seenaa bara dhiyoo qabu jechuudhaan marii tana dura dhaabbachuun himameeti jira. Kana malees mormiin garicha keessatti dhalateen ajajoonni waraanaa lama hidhaadhaan hidhamuu fi yeroof hooggansarraa ugguramuunis himameeti jira. Bara 2021 keessa gareen waraanaa TPLF kun humna waraanaa Suudaan wajjin waliigaluuf yaaliin taasisee harka fashalaa'uun ni yaadatama. Baankiin Misooma Afrikaa ijaarsa buufata xiyyaara Bishooftuuf doolaara miliyoona 1,000 kennuun karoorfateen doolaara miliyoona 500 kennuuf beeksise. Baankiin Misooma Afrikaa ijaarsi isaa bara 2029tti kan xumuramu buufata xiyyaara Bishooftuuf maallaqa doolaara miliyoona 500 akka dhiyeessu ibseetii jira. Buufati xiyyaaraa kun buufata xiyyaara sadarkaa idil addunyaatti beekamaa ta'ee fi buufatichi ijaaramee yeroo xumuramutti buufata xiyyaara Afrikaa isa guddicha akka ta'us himameeti jira. Buufanni kun ijaarsa ce'umsa ta'a jedhamee kan amanamee fi walitti dhufeenya naannoo fi faayidaa mataa isaa kan qabus jedhamee boordii baankichaatiin yoo raggaasifame qofa maallaqni kan kennamu ta'us baankichi hubachiise. Sararri daandii qilleensa Itoophiyaa Finfinnee kallattii kibbaan magaalaa Bishooftuutti buufata xiyyaaraa balaliin gama afuriin irra kaa'amu ijaaruuf waliigaltee diizaayinii ijaarsaa mallatteessee jira.
Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa ijaarsa kana doolaara biiliyoona 10 akka isa barbaachisu kan himame yoo ta'u, kana keessaas ofiif dhibbeentaa 20 akka dhiyeessu, kaan immoo bifa liqiin dhaabbileerraa kan fuudhu ta'uu ibsame. Buufati xiyyaara Bishooftuu idila addunyaa sadarkaa duraa yoo xumuramu waggaatti imaltoota miiliyoona 60 kan keessummeessu yoo ta'u, guutummaan guutuutti yoo xumuramus waggaatti imaltoota miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 keessummeessuu kan danda'u ta'uunis ibsameeti jira. Oduuwwan sa'aatii kanaaf qabnu kanneen kana fakkaatanidha. Hanga xumuraatti waan caqastaniif galatooma. Turtii gaarii qabaadhaa.